Baga nagaan dhuftan barattoota keenya baayoloojii kutaa 11 boqonnaa 4 seel baayoloojii kan jedhu kutaa 4ffaadhaan walitti deebineerra. Kutaa 4ffaa keessatti kan immoo laallu part of the cell and their function kan jedhu kutaa seeliitii fi function hojii isaanii kan jedhu wajjin laallaa. Kutaa seelii keessaa seel membireeniin tokko maalinni faayidaansa? Seel membireeniin faayidaa maalii qaba kan jedhu wajjin laallaa jechuudha jalqaba. The membrane that surrounds and encloses the cell is sometimes called cell surface membrane. Membreenii seelii qabatee haguugee wanta keessa jiru hunduma isaa qabateeru yeroo tokko maal jedhama? Cell surface membrane kan jedhamu dha jechuudha. Garuu baayoloojistoonni baay'ee maal jedhanii waamanii plasma membrane jedhuun. Plasma membrane ta'e, cell membrane ta'e, cell surface membrane ta'e sadan isaa tokkuma jechuudha. Also, although this means membrane seelii little kan ta'e hamma xiqqaa kan ta'e mechanical strength waan qabu seelii support godhuudhaaf gargaara. Hojii baay'ee taphata. Crucial role kan ta'e baay'ee taphata. Inni tokko controlling what enter and leaves the cell. Tokko waan seelii seenuu fi waan bahu to'achuudhaaf the plasma membrane moves substance in and out of the cell. Wanta seenuu fi wanta bahu hunduma isaa to'ata. Inni lammaffaa simple diffusion to'ata. Inni sadaffaa facilitated diffusion to'ata. Inni afuraffaa osmosis to'ata. Inni shanaffaa active transport to'ata. Indoo cytosis, exocytosis kana hunduma isaa kan raawwatu cell membrane dha jechuudha. Kan biraa cell signaling dha. Wantoonni hormooniis gara qaamaa dhufuu danda'a. Wantoonni immune system qaama dhiinummaa qaama keenyaatti barbaachisan gara qaamaatti yeroo dhufanu seeliin jalqaba recognize godhuu qaba waan ta'eef seeliin adeemsi seelii recognize godhu hormoonota garaagaraa fi kan kana fakkaatan bineeldota keessas ta'ee biqiloota biqiltoota keessatti hormoonii kanneen akka oksijiin giroozii kan determine godhu to'achuun isaa kun seel signaaliin jedhama jechuudha. Akkuma asirraa hubannu plasma membrane clearly hojii adda ta'e qaba seelii environment irraa adda baasuu irratti fi wantoota wal jijjiiraman wantoota seenan isa wantoota baasan hin baasa jechuudha. Kanarratti hojii guddaa qaba. Innumti kana seensisuu kana baasuu hojii kana dalaguuti haa jennu malee akkam fakkaataa yoo ninu plasma membrane kun maal fakkaata? Already boqonnaa lamatti ilaallee jirra maal akka fakkaatu phospholipid bilayer qaba jenneerra. Garuu plasma membrane bilayer irraa kan hafe baay'ee kompleksidha. Moodeloonni garaagaraa isaa ibsuudhaaf as dhufaniiru. Moodeliin kun hundumtuu akkam akka jiru ibsuudhaaf kan yaalanidha. Moodela baay'eedha. Fakkeenyaaf kan jalqabaa yoo fudhanne Rooberti Kuy maal jedhu 1965tti seelii du'aa argu malee plasma membrane jiraachuu dhabu wanti beeku tokko illee hin jiru ture. 1895tti immoo Charles Overton kan jedhamu seel membrane jira. Seel membrane jiru immoo lipiidii wayirraa uumame jedhee lafa kaa'e. Charles Overton kan jedhamu seel membrane jira. Seel membrane kun immoo lipiidii wayirraa uumame jedhee nama lafa kaa'e jechuudha. Langmuir kan jedhu kun ammoo lakki akkasin jettan kanaa miti lipiidiin jira eeyyee jira. Garuu lipiidichi jiru kun monolaayiriidha. Monolaayir tokkoon tokkoonsa monolaayiriidha malee baayilaayirii miti jedhee
nama lafa kaa'e. 1920 evidensiin kun walitti baay'ate erga kun jiraate, erga lipidiin jiraate, erga lipidiin jiraate foosfarasiin jira waan ta'eef foosfoolipidiin jira kan jedhuuf karaa saaqee jechuudha. 1925tti dammoo E. Gorterii fi G. Grandelin maal jedhanii lafa kaa'anii membireeniin foosfoolipid baayilaayirii qaba jedhanii lafa kaa'anii. Foosfoolipid baayilaayirii qaba jedhanii lafa kaa'anii. 1935 Davison fi Daniel namoonni jedhan walitti dhufanii maal jedhanii pilaazmaa membireeniin saandwiich moodeliidha. Gubbaadhaaf jalaan waa qabaa gidduutti immoo ka waa hammate saandwiich wanta ta'e fakkaata jedhanii lafa kaa'an. 1959tti elektiroomaayikrooskooppii kalaqame irratti fayyadamanii Daavison Daaneelii moodela isaanii deeggaruudhaa fi J.D. Robertson maal jedhee baasee membireeniin seelii kamiyyuu wal fakkaataa tokkuma jedhee lafa kaa'e. 1972tti S.G. Singerii fi Nicholasson maal jedhan fluid mosaic model kan jedhamu lafa kaa'an. Fluid mosaic model kan jedhu kuni wanta hanga ammaatti kalaqame hunduma isaa sappoorti godha garuu explanation irra wanta itti ibsan jiru wanta dabalan jiru kun immoo isa fudhatama argatee har'atti fayyadamaa jiru. Daavison Daaneelii moodelii maal jedhaa 1935 yeroo kana baasanii Davison if Danieli both protein and phospholipid were involved in the structure of phospholipid. Protein is jira, phospholipid is jira chusa amananiru jarreen kun beekaniiru. Kan nama ajaa'ibu immoo jarri kun waa takka illee observational wanta argan hin jiru. Evidensii tokko wanti dhiyeeffatan hin jiru. Kanarraa uumamuu isaanii. hin agarsiifne structuring kun jiraatu isaanii maal jedhan garuu isaanii Daavison Daaneeliin maal jedhanii saandwichii fakkaata maal jechuudha akkuma agartan kana gubbaadhaa proteinii qaba jalaa proteinii qaba gidduudhaa ammoo phospholipid baayilaayirii qaba jedhanii lafa kaa'anii phospholipid baayilaayirii qaba jedhanii lafa kaa'anii. This was based on what they knew of the proportion of the two substances in membrane. Kun wanta jira jedhanii isaan beekan, isaan amanan. Proteinichi akka daabboo gubbaadhaan ta'a gidduudhaa ammoo phospholipidiin kan gidduu isaanii guutu jira jedhanii lafa kaa'an. Jarreen kun jechuudha. Bara 1954 isuma kana deebisanii akki nuti hubanne kanaa miti proteiiniin gubbaadhaaf jalaan osoo hin taane gidduudhaallee akkasitti kuufameera jedhanii lafa kaa'anii jechuudha jarreen kun akkasitti jedhanii lafa kaa'an irra deebisanii fooyyessan kan bara 1935tti haasa'anii irra deebi'anii bara 1954tti fooyyessanii lafa kaa'anii. Akkuma evidensiin argamaa deemeeni moodelli Daavison Daaneelii fudhatama akka hin qabne mirkanaa'e jechuudha. Evidensii haaraan ragaa haaraan mirkanaa'e. Kanaafuu rejected ta'e hin didame. Kun sirrii miti isa sirrii miti jedhanii gara biraa barbaadutti deeman. Bara 1972 Singerii fi Nicholasson kan jedhamu tootaalii arrangementii kanan fakkaanne kan biraa dhiyeessan. Phospholipid baayilaayiiriin jiraachuusaa sirriidha jedhanii amanan. Jiraachuusaa hin mormine hin amanan. Garuu saandwiich kan jedhamu hin fudhanne.
ta'uuti immoo saandwiich kan jette suni akkasii miti akka jettan fosfolipid baay'ee jira garuu saandwiich kan jedhamu hin jiru jedhanii irratti didan. Kanarratti dabalamanii akkam jira jedhanii yeroo gaafatanii istaadidi ta'eera gidduutti tokko itti sikkameera itti maxxaneera. Kan biraas istaatik miti dhaabbataa miti wanta gosa filuudii of keessaa qaba hin jijjiirama yeroo yerootti. Kanaafuu moozaayikii haa jennu filuudiitii isaa agarsiisuudhaaf jedhanii yaada isaanii dhiheessan. Akkuma beeknu kan daafisan daanilii jedhanii gubbaadhaa pirootiiniitu jira. Haayidroofiliks zooniin jira kan bishaan jaalatu jechuudha foosfeetii kan ta'e. Haayidroofoobikiin jira kan bishaan jibbu jira. Foosfoolipid baayilaayiiriin jira. Isaan kana jedhan garuu fluid mosaic modeling kan jedhan isaan kana. Maal jedhani fluid mosaiconni kun? Our understanding of the process that occur at the plasma membrane has increased and we learned more of the cell structure and function. The fluid mosaic model has become more sophisticated. Akkuma hubannaan keenya waa'ee plasma membrane dabalaa deemu waan baay'ee baran waa'ee structure fi function baay'ee baran fluid mosaicin dhufees sophisticated godhe wal xaxaa godhe dhimmicha waan baay'eetu keessa jiraachuu isaa nu hubachiisa. Yaadni amma nuti qabnu kan plasma membrane kama fluid mosaic kana ta'e garuu diiteeliin isaa yeroo laallu wanta kana caalutu keessatti argama. Maaltu keessatti kan argama kan jedhu phospholipid bilaariin isa tokko beezidhas. Kan bira integral protein jira. Integral protein intrinsic protein yookaan transmembrane protein jedhamee sin beekama. Span membranes jedhama. Some of these protein play important role in moving substance across the membrane. The main type tokko integral protein kan jedhamu kun tokko wantoota gara keessaaf alaatti sochoosuudhaaf kan gargaaranidha. Baay'inaan isaa maal jedhamee waamamu intrinsic jedhamu, transmembrane jedhamu. Membrane sochoosuudhaaf kan gargaaranii fi wantoota tokko alaa fuudhanii gara keessaa fuudhanii gara alaa geggeessuudhaaf akka daandii fi akka baattooti gargaaru jechuudha. Integral protein kan jennu keessaa tokko channel proteinidha, lama carrier protein. Channel protein kan jennu channel jechuun qaawwa wayiitii mire qaawwa sana qaba. Specific ion kan ta'e kan keessa darbu. Proteinii kamiifiyyuu channelii gosa adda addaatu jira jedhanii dubbatan. Carrier protein carrier jechuun baachuudha jechuudha mire. Wantoota sophisticated ta'an kan wal xaxaa ta'an moleculoota tokko kan darbuun dandeenye. Daandii facilitated diffusion yookaan active transportidhaan iddoo tokko gara iddoo tokkotti dabarsuudhaaf gargaaru jedhee lafa kaa'ame jechuudha. Iddoo tokko gara iddoo tokkotti dabarsuudhaaf gargaaru jedhamanii akkasitti ibsamu jechuudha. Kanaafuu integral protein channel proteinidhaa fi carrier protein qaba. Channeliin channelota akka yookaan qaawwa tokko qabu specific ani dabarsuudhaaf qaawwa tokko kan qabu. Carrier protein immoo moleculoota sophisticated ta'an proteinota yookaan kan biraas ta'uu danda'u sophisticated ta'an daandii active transported yookaan facilitated diffusion iddoo tokko gara iddoo tokkotti dabarsuudhaaf kan gargaaranidha. Kan biraa peripheral protein kan jedhamu extrinsic kan jedhamus jiru. Kan reefu channelidhaa fi carrierii integral jenneerra intrinsic jenneera. Maaliif seeta iddoo dirra isaatti argama extrinsic kan jedhamu kun. Kan socho'us gubbaa isaati malee gara keessaatti hin seenu. Hojiin isaa guddaan enzymoota garaagaraa dhaabuudhaaf integral protein garaagaraa cytoskeletonii yookaan caasaa qaama seelii jabeessee utubuudhaaf gargaaru warroonni kun. Glycoproteiniin fi glycolipidiin jiru. Glycoprotein jechuun proteinidhaa fi glyco jechuun sukkaara jechuudha.
Gilaayikoolippiidii jechuun sukkaaraa fi lippiidii jechuudha. Pirootiinii fi lippiidiin kaarboohaayidireetii kana yookaan sukkaara kan jennu karaatti attaachitti ta'anii akka signaaliitti gargaaru. Hormoonii garaagaraas riiseptarii ta'u fudhattoo ta'u hormooniin garaagaraa iddoo dhufee itti maxxanudha. Iddoo dhufee itti seelii rikagnaayizii godhudha. The carbohydrate component of each cell can be specific and also allow identification of the cell by immune system. Carbohydratein achi kee jiru specificidha. Immune systemidhaanis kan eeyyamame fakkeenyaaf antibodiinis ta'e antigenis isuma kanarratti maxxanee kan jiru jechuudha. Kan biraa kolesterooliidha. Kolesteroolii maal jenneerra dhangala'aa jenneerra fluid mosaic. Dhangala'ummaa kana hir'isuuf immoo kan nu gargaaru kolesterooliidha jechuudha. Kolesterooliidha. Maaliif fluid mosaic modeliin fluid mosaic jedhame? It is fluid mainly because phospholipid in the membrane can move and change position. Maaliif dhangala'aadha. Dhangala'aan kun immoo socho'ee iddoo isaa geeddaruuf gara duraa fi gara boodaatti geeddaruudhaaf waan tajaajiluuf. Neechariin isaa faatii asiididha, ansaachureetididha fi ammas kolesterooliis qaba of keessaa. Kolesterooliin ridius fluidisii kana hir'isuudhaaf gidduu kan galeedha. Mozaayik kan jedhamu socho'uu kanarraa kan ka'e kan kennameef jechuudha. Kan biraa how do substance cross plasma akkamitti darbu? Plasma membrane structure walxaxaa kana hoo qabaate akkamitti darbu kan jedhu partikiloonni kamiyyuu hin darban jechuun. Not all particle can actually pass through plasma membrane unaided. Osoo hin gargaaramin kan darban hundumtuun darba jechuun dandeenya. Kunis sababa kan ta'e lippiidiin jira plasma membrane keessa. Lippiidiin kun wantoota non polarii ta'an hin dhorkaa jechuudha. Darbuudhaaf waa sadi guutuu qabu. Tokko hammaan xiqqaa ta'uu qabu. Lama lippiidii keessatti bulbulamuu qabu. Sadi chaarjii tokkollee qabaachuu hin qaban. Small lipid soluble and non charged ta'uu qabu jechuudha. Kun immoo yoo chaarjiin kan inni hammanne ayanoota chaarjii ta'anii sukkaarota, amino asiidota, any of really large particle of keessatti hammata jechuu barbaada natti fakkaate. Maaliif aaniin tokko tokko sukkaarri fasiliteetti ta'eetti darbuu danda'a. Deeggarsa barbaadu waan ta'eef warroonni deeggarsaan darbuu danda'u. Ofumaan kan darbarre garuu warroota guddaa ta'an lipid insoluble warroota ta'aniif chaarjii warroota ta'an darbuu hin danda'an jechuudha. Kun jechuu kan barbaada these exclude particles such as ayanii garuu kun small lipid soluble fi non charged haa jennu malee kun ammoo ayanoota even charged ta'anus sugar, amino acidii fi even lipid insoluble dhaa fi large ta'anus fi partikiloota proteinii kanneen tokko tokko hin dabalatu jechuudha. We can group process by which substance cross akkamitti darbu kan jedhu gruuppiidhaan lafa kaa'uu dandeenya. Paasiifiidhaa fi aktiif jennee lafa kaa'uu dandeenya. Paasiif kan jennu maalirratti relay ta'a? Only kinetic energy of the particle of the substance and on concentration gradient. Energy tokkollee hin barbaadu garuu anniisaa socho'u qofarratti anniisaa sochii qofarratti dipendi ta'a. Cellular respiration irra kan dhufu anniisaa hin barbaadu. Extra hin barbaadu. Kinetic energy qofa barbaada kan ofiisuma isaatii socho'uudhaaf gargaaru paartikiloota jechuudha. Aktiiviin extra barbaada. Seelii keessatti meetaaboliizimii gaggeessee adeemsa gubamiinsa soorataa gaggeessee sana booda
anniisaa achirraa uumame barbaada jechuudha. Transport processiin iddoo sadiitti qoodnee danda'u. Paasiivii jechuudha. Paasiivii iddoo sadiitti qoodee danda'u. Simple diffusion, facilitated fi osmosis jennaani. Sadansaa yoo a particle move from high concentration to low concentration. Particle moves from high concentration to low concentration. Garuu garaagarummaan isaa particle yeroo jedhu facilitated diffusion kan jennu through carrier protein jiraachuu qabu. Ion poriin yookaan carrier protein jiraachuu qabu. Kan osmosis bishaan jiraachuu qabu. Bishaan jiraachuu qabu. Water from high water potential to lower potential waan ta'eef. Active processing immoo active transporting jira, endocytosis jira, exocytosis jira. Kun ammoo against gradient concentration dha. Kana jechuun maalidha? From low concentration to high concentration dha. Carrier proteins fayyadamu yeroo tokko tokko pumpii fayyadamu from low concentration high concentration. Endocytosis jechuun large partikiloota xiqqoo engulfed godhu liqimsuu vasikiliitti fayyadamee gara keessaa fudhachuu jechuudha. Exocytosis immoo large particles are secreted by vesicle in the cell merging with the plasma membrane to release substance kan jennu kan immoo bal'inaan laalla yeroo itti dhufne jechuudha. Kan itti aanu paasiif piroosesii gadi fageenyaan akka laallu barbaadame kan immoo marsatti aanu irratti seeraa waliin laallaa waan hordoftaniif galatoomna.